Obsa Media Service. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ergaa baga ittiin isin gahe. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayyaana Iidii uumaan gammachuu dhala namaaf kenne hawaasni musliimaa gammachuun kan kabaju ta'us ibsaniiru. Maddi gammachuu kanaa nyaachuu fi dhuguu, uffachuu fi faayamuu osoo hin taane ofirra darbanii warreen kaan waliin ayyaanicha dabarsuu ta'uu eeraniiru. Uummanni musliimaa wantoota gaarii qabu qabatee wal gaafachaa waliin jiraachuu fi tokkummaa isaa kan itti agarsiisu, kan qabu isa hin qabne kan itti gargaaru, kan argate isa hin arganne nyaataa fi jaalala qoodachuun kan itti dabarsu ta'us himaniiru. Allahu Akbar kabiira walhamdulillahi kathiira wa subhanallahi bukratan wa asiila. Duudhaaleen ayyaanichaa kunniin hordoftoota amantichaa irra darbee warreen biroof kan hafan ta'uu kaasaniiru. Uummanni musliimaa Iidii dura baatii tokko guutuuf jal'inarraa fagaatee gaarummaa kan baratu, hojii biyya lafarraa fagaatee ergamtoota kan fakkaatu ta'uu eeraniiru. Ergamtoonni kan hin nyaanne, kan hin dhugnee fi laphee isaanii guutuu ajaja uumaa kan raawwatan ta'uu addeessaniiru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Uummanni musliimaas baatii ramadaanaa keessaa hojii kanarraa adda ta'e kan hin raawwanne ta'uu fi baatichi baatii Allahan kennaawwan qaalii itti kenne, quraanni gara lafaa bu'ee balballi jahannamaa cufanii balballi jannataa banamanii fi baatii amaanaan ciccimoon akka amantii isaattii fi gara laafinna akka Allaatti itti argatu baatii eebbifamaa ta'uu ibsaniiru. Quraanaan amannaan uumaa isaa waliin dubbachuun daandii jireenyaa fayyadu filachuun akka ajaja uumaa isaatti jiraachuuf carraa argachuu kaasaniiru. Baatiin ramadaanaa wayita xumuramu uummanni musliimaa baatichi nuuf xumurame jechuurra nu jalaa xumurame jechuu kan dursu ta'uu addeessaniiru ergaa isaaniin. Baatiin eebbifamaan kun lammata hanga deebi'ee dhufutti hawwiin kan eegu ta'uu kaasaniiru. Soomanni ramadaanaa haala ho'aa ta'een akkuma eegalame haala ho'aa ta'een xumuramuun ayyaana Iidil Alfatrii geenyeerra. Hundi keenyaayyuu baga ittiin nu gahe jedhaniiru. Itoophiyaatti ramadaanni baranaa jaalallii fi tokkummaan biyyaalessaa kan itti mul'ate ta'ee darbuunsaa kan yeroo kamiinirraayyuu adda kan isa taasisu ta'us ibsaniiru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sochiin biyyaalessaa Iidii hanga Iidii hedduu guutuu addunyaarraa walitti qabuun mana haadha isaaniitti lammiilee isaanii gidduutti akka dabarsan carraa kan uume ta'uu addeessaniiru. Sagantaawwan daandiirraa magaalaa Finfinneerraa eegalee magaalota naannolee fi qe'eewwan qophaa'an irratti dhiiraa dubartiin musliimaaf kiristaanni xiqqaa fi guddaa tokkummaa isaa agarsiisu kaasuun Itoophiyaan obbolummaa ijoollee isheetti gammaduu fi humaanis kan barbaadu kana ta'uu himaniiru. Akkuma quraana qulqulluu keessatti laphee keessan kan cabsan diinota keessan yoo ta'anillee fedha Allahaatiin obboleessa keessan ta'uu danda'a jechuun barraa'ee ijoolleen Aadam hundi osoo hin qoqqoodamin tokkummaan akka amanan wanta uumaan godheefis akka yaadatan dhala namaa gidduutti jaalalaa fi wal gargaaruun akka barbaachisu cimsee kan ibsu ta'uu eeraniiru. Garaagarummaa yaadaa qabaannus aadaa, afaanii fi barsiifataan garaagara taanus biyyi qabnu tokko taatee hanga jirtutti garaagarummaa kanneen irra darbuun boleewwan akka taanu olii keenyaaf akka yaadnuu fi ajajni uumaa nu yaadachiisa jedhaniiru. Harkoonni sheexanaa waan xinnaa fi guddatti xiiqii fi lola kakaasan yeroo heddummaatanii jiran kanatti hunda keenyarraa kan eeggamu obsaa fi haalota jiran tasgabbiin ilaaluudha jedhaniiru. Nuti akka ummataatti biyya keenya jaalatamtuuf akka kadhannuuf adeemsa madaalawaa akka tarkaanfannu gaarummaa fi qajeelummaaf akka bitamnu harka sheexanoota obsaa fi hubannaan akka injifannu cimseen gaafadha jedhaniiru. Itoophiyaan biyya yeroo dhiyoo waraana keessa baate isa dura hawaasnii fi koronaan dhiibbaa irraan gahuu addeessaniiru. Hongeenis lammiilee biyyattii hedduu miidhuu kaasaniiru. Wantoota hedduu dhabneerraa wantoota itti hanqatan obsaan kutannee hojjechuu malee abdii kutuu hin qabnu jedhaniiru. Isinis gootota birmadummaa biyyaaf jecha wareegaman gara jireenyaatti fiduu dadhabnuus warreen lubbuun jiran gargaaruu maatii isaanii deeggaruutu isinirra jira jedhan. Nama
osoo hin qoodin abalu musliimaa kiristaana osoo hin jedhin lammii kanarratti sanarratti jechuu osoo hin qoodin lammiilee miidhamaniif hanga dandeettiin keessan eeyyame deeggarsa akka taasistan isin gaafadha jedhaniiru. Amantaan osoo addanuun baasin hundi keenya waltumsinee lammii keenya kufe kaasuun jaalala ummataa fi biyyaaf qabnu addunyaatti haa mul'isnu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ayyaanni kun haala ho'aan kabajamuun miidhaginaa fi kabaja hunda keenyaati. Irra deebi'uun hordoftoota amantaa Islaamaa hundaan baga ayyaana Iidil Alfaxiriin isin gahe. Obsaa Miidiyaa Sarvis.